Waggoota lamaan dura daangaa jireenyaa si'ee baay'ee addaa ture. Uumaan uumama maraa rakkoo uumame furee baguma wal argine taatanii abbaa hiree. Keessummoonni kallattii afaan irraa dhuftanii beektonni abbootii gadaa warri umriin bubbultanii ulfoon hawwata siinqee manguddoo qeerroof qarree hambaan wasanee bashaa hambaan obbo Boonsamoo hambaan Haji Hasanii hambaan gaaddisaa birruu bakka jaawwata barree. Ijoollee waaqoo guutuu gaafa roorroon hammaatte warra kuffisee kufu. Ilmaan jaatanii alii warra tokkummaan dhayee of jalaa cabsu gufuu. Abaaboon taaddee birruu horteen hangafa kuushii hundinuu anaa dhufu. Nama gaaddidduun isaa biyya kanaaf gaaddisaa gaafa of biraa dhaban baay'ee nama yaachisa. Jajjabaan biyyeen nyaatte hedduu kumaaf kitidha. Hin danda'amuuf malee hayyuun biyyaaf qoricha of biraan dhaban silaa. Dirqama guyyaan hafte taa'ee eeggata namuu uumaa gochuu hin dandeenyu uumamni hin jijjiiramu. Nama taatee dhalartee jireenya seenaa malee jiraachuun hin ulfaata. Duutullee akka hin duune dhaloota siif jiraatu dhalee kaayuun furmaata. Ameessi bonaan dhalee osoo hin ilmin gu'uurra. Namni seenaa dhalatee namni jabaan dhalatee seenaa malee du'uurra. Osoo beekan hojjetaa waan uumamni daangessu jira kan akka seenaan du'uu nama qaanessu. Hinjiru akka jettan shakkiin qabu sinirraa dachee kanarra nuyyuu sababa seenaa jirra. Osoo seenaan hin jirre eenyutu eenyuun beeka kallattii irra deemnu eenyutu nutti akeeka. Silaa dhama galee raafame akkas deebinee raasna. Silaa hayyuu jabeessa akkamiin adda baasna. Eenyutu nutti mamadda dhaloota akaakayyuu silaa eenyuun gaafanna nama beekaa fi hayyuu. Kan dhaloota egereef dhalee gumaachee darbe akka jiraatu feenaan haga addunyaan jirtu kan dhaloota barsiisu nuuf haa jiraatu seenaan. Namni yoo akkam lubbuun ture sanuu abbaa carraatu waggaa 130 haga jireenyi jirtu daawwitiin xiqqaaf guddaa maaltu seenaan dorgoma. Namni Oromoo qabu seenaan na jalaa badaaf sodaatee garaan hiru kan seenaa dhokse malee kan seenaan isa dhokse dachee kanarra hin jiru. Akka seenaan barraa'ee dhalootaaf seenaa ta'u jaallansaa dabalatee Sheekh Bakrii Saaphaloo Tuqdee afaan Oromoo bocuun seenaa hojjete. Dr. Hayilee Fidaa fi Baarootumsaa ilaalanii qubee Sheekh Bakriin bocee bareedinaan faayanii akka dhaloonni hojii irra oolchuu kaayan. Hayyuun wasanee bashaa itti dabalee kaayee qorii hambaa barreessuun, qorii qorsaa barreessuun, qabee dhaggaa barreessuun dhalootaaf dhalee kaaye. Qorii ijaarsisii mammaaksaan ijaarame, qorii keessaan dhumanne boonisii nyaatamee qorii jechuun dachaa sammuu namaa gabbisu qorii sorquu fi sokoon wallaalummaa salphisu kan adda baasee kaayu qamalee fi jaldeessa gingilchaa gargar baasu qeerransaa waraabessa kan gumaan isaa qixa gumaata lafeef dhiigaa dhalootaaf dhalee kaayee addunyaarraa godaanne hambaan leenjisoo dhiigaa. Namni kabaja qabu yoomiyyuu kabajama. Namni seenaa hojjete akkamiin dagatama. Dabaaf qajeelaa qinxilchee adda baasee dhaloota guyyaadhata hojii isaa waliin kaasee. Namni eega dhalatee waan namarraa eegamu galmaan gahuun dirqama. Du'us maqaan hin badu hojiin adda hojjeteen boru seenaan himama. Qilleensaan irraa qabu kaayyoo kenna tokko walirraa godhaati gannan. Nama seenaa hojjete nama lammii jiraate bara baraan yaadanna. Hojii beekaan hojjetee maqaan kenna himama. Seenaa hayyoota kennaa jiraachisuun dirqama. Namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuu kan dadhabu. Seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatii qabu. Yoo nutti kolfe malee ormi seenaan nuun himu nu taajjaba yoo rafnu. Seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuu fi ajaja eeguun qabnu. Kan nama ajaa'ibu hojii xiqqoo hojjennee hirriba dheeraa rafna. Dhaamsi isiniif qabu akka wasanee bashaa seenaan duune hojjennee du'amoolchuu qabna. Galatooma. Barreessaa Muhammad Siniisa Tusiinaa yaadataa wasanee bashaa.